In a windowless cell, he can finally see the sky. Hidhama kufiinsa abbaa irree fi aduu ijaan arguun ajaa'ibatti ta'e. Addunyaa har'a irra jiraannu kana keessatti dabiinsaa fi gocha abbootii irree mirga uumamni namaaf kenne kan akka lubbuun jiraachuu, bakka jireenyaa fi wantoota murteessoo biraa kan namarraa fudhatan humni isaanii uumamaa ol ta'e osoo hin ta'in aangoo isaanii fi waraanni isaan qaban waan ilmee isaan wajjin turu waan itti fakkaateef. Abbootiin irree kunniin manneen hidhaa lafa jalaa fi dukkanaa'oo akkasumas bakka lammiilee isaan mormanitti daran hedduu qabu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deeyilii rawaa'ee hidhamaa Suuriyaa Asaad kufuu fi aduu ijaan arguun ajaa'ibatti ta'e isin biraan geenya hanga xumuraatti nu wajjin turaa jechaa chaanaala kana sabiskiraayib gochuun maatii akka taatan asumaan isin yaadachiifna. Egaa gara jabeessi addunyaa fi abbaan irree Sooriyaa bulchaa ture Asaad manneen hidhaa lafa jalaa fi haalaan gadi fagoo ta'anii fi bal'aa haalaan dukkanaa'oo hedduu akka qabu miidiyaaleen addunyaa erga kufiinsa isaatiin booda ragaalee viidiyootiin agarsiisaa jiru. Manneen hidhaa Asaad lammiilee biyyattii keessatti dararu kun Human Slaughterhouse jechuudhaan waamaa jiru. Kana jechuunis bakka qeeraa yookiin bakka ilma namaa akka qalamu jechuuti. Kunis waan lubbuun namaa hedduu achitti baduu fi dararaan himuuf namatti ulfaatu namarra ga'uu fi bakka kanatti jechuudha. Kanaaf Human Slaughterhouse jedhanii waamanii. Gaazexeessituun CNN tan Clarissa Ward jedhamtu barbaacha tana buutee gaazexeessaa Ameerikaa kan bara 2012 qabamee eessa jiraan isaa osoo hin beekamne barbaachaaf deemtu. Gaardii warra mootummaa Asaad kuffisanii tokko qabattee barbaachaaf mana hidhaa kana keessa marmaartu nama uffata gurraacha uffatee ciisu tokko argiti. Achi booda nama jira moo nama jira jettee gaafatti. Achi booda uffata gurraacha kana keessa namni utaalee maaloo nama nagayaati jechaa rifataa lafa ol ka'a akka magaalaa Hamas jedhamtu irraa dhufee fi ji'a 3 as keessa turuu dubbata jechuudha. Egaa manneen hidhaa kun manneen hidhaa Damaaskas keessatti yookiin Damaskoo keessatti kan argaman kan hin beekamne yookiin secret prison kan jedhamanii fi haalaan iccitiin isaanii kan qaban waan ta'eef furtuu yookiin ulaa isaa banuudhaaf kaameeraa irraa qabuun rasaasaan akka banan dubbatti jechuudha. He tells the fighter he's from the city of Homs and has been in the cell for 3 months. Okay, you're okay. You're okay. You're okay. You're okay. He clutches my arm tightly with both hands. Egaan jarris homaa miti tasgabbaa'e erga jedhaniin booda harkaa fi qaamni isaa hollataa gaazexeessituu CNN tanatti goguu jalqabee bishaan erga kennaniifiin booda akkuma gaaddichaa fi gaazexeessituutti gogeen gara alaa baasaa osoo jiranuu dubbatu gaardii kana wajjin dubbachuu jalqabee ati amma bilisa homaa hin sodaatin yeroo jedhuun gaaddichi namtichis kun mana hidhaa sadaffaa kooti ji'ootaaf booda har'aa kun aduu argi jechuun gara samii ajaa'ibsiifachaa ol mul'ata. Yaa Allah kun dhugamaa jechaa ifa aduun agarsiifte moo jechuun irra deddeebiin dubbata jechuudha qaalichi kun. The sky. انت حر الله ضوء انت حر. الله ضوء روح حجي روح. يا الله هدي اعصابك. My God, the light, he says. Oh God, there is light. ما ضل My لا God, سجن there ولا is نظام light. ولا طيران الحمد لله. أخ روح. Okay. Na wajjin turaa jechuun jaratti kufa ji'oota 3 waan homaatu quba hin qabu kan jedhu yoo ta'u akkasumas yeroo nyaata kennaniif nyaachuudhaaf mee qaama koolaa laawwataa jira jechuun dubbata qaalichi kuni. Repeats again and again. الحمد لله. خليكم معي إلى 3 شهور. For 3 months, I didn't know anything بعرف about شو يعني my ولادك، ما family. بعرف he شو يعني says. أهلك. I didn't hear anything about my children. حيشوفوك هلا حيشوفوك على التلفزيون. ما بعرف شو يعني ولادي، والله ما بعرف شو يعني أهلي. حيشوفوك. The fighter hands him something to eat. لا Barely lift it to his mouth. اجى ببالك رفض.
افتحها مجاهد. اوكي. حط الثاني فوق. but his body can't handle it. Okay, you're okay. His captors fled during the fall of Damascus, على محمد. بسم الله. leaving him with Achi booda gaaddichis tasgabbaa'e amma booda waraanni si dararuu fi manneedha bakki qorannoo garaagaraa Siiriyaa keessatti hin jiru ati bilisoomtee jirta Siiriyaan bilisoomtee jirti yeroo jedhuun amanuu dadhabee jira jechuudha. Qaallichi kun dhugaa jettamoo jechuudhaan sirna kufiinsa Bashaar al-Assad qaallichi kun dhugaa itti ta'uu didee jechuudha. he says الله يلعن ابو. سوريا حرة. Surya Harra, الأخضر. Syria ما is ضل جيش. free, صار he كله tells جيش him. الحمد لله. It's the first time he has heard those words. نحن بخدمتكم. وينكم؟ نحن عم نضحي. وينكم؟ عم نضحي. He tells us his name is Adil Khurbal, and that officers from the much-feared Mukhabarat intelligence services took him from his home and began interrogating him about his phone. They brought me here to Damascus. They asked me about names of terrorists, he says. Did they hit you, the fighter asks. Yes, yes, he says. As a paramedic arrives. Yes, yes, he says. As a paramedic arrives, the shock sets in. There's nothing. Everything's okay. The Red Crescent is coming to help you, this man assures him. You are safe. Don't be afraid anymore. Everything you are afraid of is gone. Tens of thousands of Syrians have disappeared in Assad's prisons. Up until 15 minutes ago, Adil Khurbal was one of them. He is still petrified. هلال أحمر لا تخاف. Don't be afraid, don't be afraid, the ambulance worker reassures him. Every car I got into, they blindfolded me, he says. Egaa boodarra hojjettoonni fayyaa kun akkuma argitan kana dhufanii yeroo konkolaataa keessa seensisan hollachaa haala qaamni isaa ruqumun jechuudha. Yeroo konkolaataa keessa kaa'an yookiin konkolaataa keessa seensan konkolaataa isaanii irratti jechuudha. Kaan irratti manneen hidhaa kaanitti yeroo dabarfamu ijjisaa hidhamee akka itti mul'annetti akka dabarsiifamaa ture mul'ata. Dhumarratti isaa fi hidhamtoonni hedduuf kun boqonnaa jireenya dukkanaa keessaa itti ba'an waan fakkaatuuf Sooriyaan bilisoomte jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa dubbatu. Egaa kun wanta abbootiin ilma namaa irratti dalagan haalaan waan mul'isu fakkaata. Kanuma isiniif qooduuf dhufne nagatti tura.